akkam nagaa jirtanii hiriyoonni tiyya ka Facebook kiyya jalatti argamtan hundi keessanuyyuu seenaa dubbiin jajjabduu waan irra haasofnu qabna waan nama saalfachiisu waan nama jibbisiisu waan ta'aa deemaa jiru kana sagaleen kiyyoo dhagaame hin dhagaamanaan jedha. Sagaleen kiyyoo dhagaame hin dhagaamanaan jedha. Sagaleen kiyyan dhagaama. Sagaleen kiyyan dhagaama na barreessaa sagaleen kiyyoo dhagaame. Wallahi ani kolfuune dhugaa rabbi. Kolfuune waan na aarse tokko waan na boochise tokkotu jira. Dhugaa isiniin jedha. Obboleewwan tiyya qaqqaaliin gaggaarin ka Facebook kiyya jalatti argamtu. Ka shamaraallee ka dhiirallee injiran ijoolleen gaggaarin ijoollee tanniin biraan nama jechuun nama viidiyoon kun barbaachisu hundi keessanuu beektan biraan naagaa seenaa wanni har'aan irraa dubbachuu barbaadu wanta waan hin qabannellee garaa keenya keessatti hin qabannellee jennee dadhabnee irraa akka itti qabannullee dadhabnee jirra waan goonuu dadhabnee jirra malli keenya maali keessattuu ijoollee shamaraa malli keenya malli keenya hojiin keenya maali jiruun keenya maaliif akka jiraannuyyuu wallaallee jirra maali akka jiraannuyyuu wallaallee irra isin ijoolleen shamaraa oonuun as gubbaarratti waa dubbanne ijoolleen dhiiraa tokko warri nama beektanillee safuun beektani namaan jettan maalini safuun wanni safuu maalini kan safuu keessan warri dhiiraa tokko hin jira mulaacin likiskisaami shaarmuxaan marti kagana qaama shamaraa qaama haadhoo fi viidiyoo waraabu kannin maaliif warra safuun beenne jenne gadi baatanii yoonuun nama keenya tokko itti aarree yookaan namni kun hoo arrabsame yookaan waa jechuun waatu mataa isaatitti dhagama nama isaarraa yookaan gadi bu'a jennee yoonuun gadi baaneetiin wuu jennee iyyinu waan nu mataa hin qabne waan nu hojii hin qabne nu seetanii ijoolleen keessattuu barraa daladdu kun ijoolleen baddee daladdutuun tuun ijaasaa buutee tuun akkana taatee tuun alaan maraattee nuun jettan ujool ani waan nagarramu keessaa waan isin gaafadhu keessaa dhugaa rabbi warri dhiirallee warri shamaraallee ujoollee shamaraa biyya arabaa keessaa baddee daladdu itti toleetiin hin baatee daladdi moome ka itti tolee baatee daladdu odoo manni kafilaa itti tolee nagaan jiraataa jirtu warri baatu biyya ishii jirti nan beekaan ofii kiyya hiriyootati biyya ishii jirti qaata galteerti oggaa meeqa qoxxoraa jirti biyya ishii keessa teechee garuu ka akka keenyaa rakkatee mana kafilatii ba'e kunoo hagammaa hin jirra maa galuu dinneree maa shurxaan nu qabuu diddere. Isin rabbii keessanitti amantani rabbii keessanin sodaattani ijoolleen dhiiraas ijoollee shamaraas wanni gochi isin godhaa jirtan kun wama takka nu galuu didee jira sila bara maalii keessa jirra rabbii jedhaatiniin har'a qaama haadha teessanii gadi baastanii laxxafuutti jirtan haadha sirumaayyuutu ka viidiyoon waraabdanii gadi nu lakkistanii kana maraayyuu kabaja nurraa ka fuudhe homaa miti haala jiruutu kabaja nurraa fuudhe ilmi namaa biyya isaarratti odoo jiraateetiniin wanta itti hojjeteetiniin bakka tokko ga'u odoo argatee biyya isaarratti ka hojjechuu danda'u ta'e biyya isaatiin ba'u kana maraayyuu garbummaatu nurraa saaqee iddilii keenya tokkana nu godhe sa'aatiin ammaa kun baay'ee nu jibbisiisee jiranu dhiirre yoo qullaa kee dhaabbatte sirraa bareeda haadhatee har'a gadi baastee viidiyoo waraabdu of eegi boru waan dubbattu karra rabbii jetteetiniin Rabbi bootaa jirtu sani siyaa gombifame ati abboota siyaa gombisu dhabama siyaa godhu jarri tunniin keessattuu ani harargee hundaan jechaan jiru ijoolleen harargeedha ijoolleen afaan oromoo dubbattu tun ijoollee oromooti hundi keenya sabni keenya tokko namni keenya tokko afaan tokko dubbataa intala obboleettii isaa gadi baasee viidiyoo waraabaa abboo maal keessa jira jarri tun tanaan durallee ijoollee shamaraa akkamitti footoo intala tanaa gadi baastee ergite maali jechaatiin gad waraabaniitiin gallakkisan maali abboo isin obboleettiin qabdanii haadhan qabdanii boru niitii akkamii fuudhuu teechaati yaa jazbaa niitii akkamii fuudhuu teechaanatu sittima yaa shamaa tana cigarii kee ka burcuqoon sirraa haadhan kalafa xarage tana akka ati ofuu laalteen jiru intala shamaraa viidiyoo waraabdee gadi lakkista haadhatee viidiyoo waraabdee gad lakkista ka akkanaa kanniin ka biyya keenya gurgurate kan akkanaa kanneen sareen bitamtuun garaa ofiitiif sheerii godhaa biraan gaa bada talbaa shamaa sanitti
Siri immoo afaan Oromoo dubbataati ni ijoollee teenya waraabee gadi lakkisa. Abboo maal keessa jira rabbi jedha maal keessa jira nu maal keessatti nu uumeera sa'aatiin ammaa kun sa'aatii maalii akka ta'e nu galuu didee jira. Ijoollee shamaraa takka bee yoo kafilli toluu fi didee yoo kafilli toluu fi didee yookaan rukutanii yookaan birrii orgatan manaa baatee baddi malee ijoollee shamaraa birriin itti tolee birrii kennaafiitiin kafilli siraatan birrii ishee harkatti kennaa mana keessatti itti tolee baatee baddeetiin alan daladdu. Shamarri takka illee jirti sagaxeen baalageen ijoolleen barraa jirtu maal daladdi ka jettee of gadi baatee of saaxiltu. Ijoolleen barraa hoo jiraatte saba kee bira deemtee hojii seente baddee hoo daladde giddiin ka kofa kee addaan si qabeetiin dhiira jala si afuun jira hin jiru. Fedha kee jala qabatta malee yoo barbaadde. Maqaan keenya nu badee nama tokkoof jecha yookaan Oromoon taane yookaan sabuma bineensa sanuun taane addumaanuu nu galuu dideera sa'aatiin ammaa kun. Sirii amma mooyyuu qaama shamaraa gadi baasaniitiin viidiyoo waraabaniitiin gadhiisuu dhufeera. Saudiin duraayyuu warra afaan qabatee funyaan qabate isin biratti. Warra maalii jedhan bootaa isaanii kan bootaa sani rabbis yaadha bobbo. Obboleetti haadhatee abbaa kee rabbi sin agarsiisin namichi har'a kana daladdi dalagaa ta'e tana rabbi biratti lafa si haa kaa'obbo biyya keetitti nagaan sin galchin ilman argatin facaastee naammatin ati ammallee yaa rabbi ija daa'imaa si haa jechisiisu yaa rabbi ija ilmoo maal fakkaatti si haa jechisiisu dhaabbadhu hafi ati akka muka akka mana utubaan qanne dhaabee si haa hambisu rabbi dhaabbadhu hafi ati ilmoo sin argachiisin rabbi hoo jiraate. Haadha teeti abbaa keetitti nagaan sin galchin biyya sanitti si hambisu numatuyyuu ijoollee hidhaa keessa jiruufin boonya ijoollee waa taate jedhaniifin boonya gamaa gamanatti qalbiin keenya tan xalaxalee akka shamaraa ka garaa laafuun jiru akka dhiira akka garaa laafuun jiru jennas teenye ganaa har'aati dhiira taatee an xalaxalatte indee surree kaawwatanii bee rarraafachuun maqaan qabu yoo ittiin fayyadami badakoon kaashama yoo tana si hujuu odoo si hujuu Amma okan surree sirraa gadi baasan yoo tana cigariin kee gaala ciraaloo fakkaata wal qabee akkanatti bada bukkee anatu sitti malma haadhara sare dhiira keessan jirtu ati biyya keetitti rabbi nagaan sin galchin ingaltu atu rabbi nagaan sin galchin abboo namni biyya arabaa keessa taa'eetini intala shamaraa takka birriin takka dararaan takka rukuttaan takka ija balleessan takka kalee keessa dhiituun takka garaa keessaa baasuun qaxaqaxuun rabbi biyya keessanii nagaan isin galchin an hunda keessan isin jechaan jiru ijoollee dhiiraa tokko hin jirtan bineessi shamaan gadi taa'ee birrii shamaraa bichaa eeggatu akkanatti shamaa tortoraan ka ofirraa waan qabne ka surree bichaa kaawwatee deemu kararraafatee ofirraa hin qabne ilmattii haadharaa sila akka keetii kana burcuqqoo cabsaniitiin silaa cigarii kee burcuqqoodhaan sirra haadan milaacii miti sidii akkasii barbaachisu bada sare qoshasha saree akkanaa kanatu isin keessa jira warri dhiiraa suudii jirtan maal eeddan ijoolleen gaggaariin maal eeddan qabdanii irraa murtanii sarraa deemtanii irraa murtanii sarraa rarraafatee jira akka dhiiraa ilma haadha ati ana shamaraan geechu bada saree qoshasha ati sareedha dhugaa rabbi ka haadha ta'e hin beekne ka obboleettii ta'e hin beekne ka safuu hin beekne gadaamessa Oromoo keessaan baane ati bada jazbaa najisa qoshasha. Kan akka keetii kanatuyyuu afaan Oromoo dubbataa afaan keenya dubbataatiin obboleettii teessitti qabdeetiin ati viidiyoo waraabda abboo waan hin jirreen suudii sanirraa si haa waraabu abboo rabbiin biyya keetiin nagaan sin galchin achitti si haa hambisu sakaalee si haa hambisu rabbiin hin danda'a haadha ka uume rabbiin haadha odoo ati jettee deemtu ija kee bal'aa si godhuu danda'a rabbi qaama kee shibaa si godhuu danda'a rabbi achitti shibaa si haa godhu bakka saniin ati bootaa saniin ka'in achitti rabbi gadi si haa hambisu ka birrii shamaraa nyaattu takka ka shamara teenyan dararaa jirtu achitti rabbi si haa hambisu achi oliin ka'inati maaltu na tuqe si haa jechisiisu shibaa si haa godhu rabbi laabshoo si haa godhu meeshaa kee sirratti laabshoo haa godhu mattii haadhara akka garaan kee haa gubatu bakka teechetti ati ajaa'i bootaa teechetti ati ajaa'i bootaa kaatetti bootaa deemtetti ile funyaa si haa qabattu haramni funyaa si haa qabattu namni kee sabni kee funyaa si haa qabattu ilma haadharawati haadhateeti gadi baasteetiin viidiyoo waraabda biyya keetitti hoggaa galte ati kana waraabi gallakkisoosin jedhanii birrii 10 sii kennan ati akkasumatti waraabde kana kunoo ka biyya keenya nyaateeru sheeri godhaa biraan nagaa haa dhaga'u rabbi achi ol sin kaasin bada ka afaan xaxaa shamaa afaan iyyuun hiikkan ilma haadhara ka akka keetii kanatu iyyuu shamara teenya viidiyoo waraabee gadi lakkisa ijaasaa miti kara barbaadde hoo deemteo kara barbaadde saba ishii bira hoo deemteo hin jirani ka baangaalee wajjin kaaniif kaan wajjin afaan ol ungataa deeman viidiyoo waraaban ha
isaan sababiraati isaan koo jinjiraatan jennee gadi baanee arrabsine malee nama keenya jibbinee gadi baanee arrabsine bada saree qoshaasha malabbaa keetu si gahe niitii isaa haadha manaa isaati haadha ishiitu iyyuu adaraasitti kennate ati ka gabbaasteetiin eebii isaanii gadi baasteetiin viidiyoo waraabdee gani nu lakkistu moo nutu iyyuu warra feesbuuk irraa ijju kanatu iyyuu viidiyoo isaanii gani nu lakkisisiin jedhe qoshaasha shama odoo surree sirraa gadi baasanii qaamni kee marti hin ajaa tortoraadhaati namichi hadha mucaan hadha viidiyoo shamaraa gadi lakkise sun viidiyoo shamaraa gadi lakkise san anatu sattima dhugaa rabbi anatu sattima odoo surree isaa gadi baastanii laaltanii caakkaa hin beettanii ka qoraan keessaa guuran caakkaa dhahootanan cigarii isaatu ofirraan haadu bada konka cigarii tana naaddattu ilmattii haadharaa ebade abbaankii ilma haadharaa ilma saree ilma fincaan hin guddatte saree sirumaayyuu ati Oromoo keessa illee jirtu namummaayyuun qabdu qoshaashaa akka keetii kanatu iyyuu nama keenya maqaa nyaate ijoollee shamaraa haadha teessanii yoo jennee isin gorsuun hin dhageechan haadha teessan ijoollee shamaraa manni keessan cillima oo ijoollee shamaraa hin jiraanne dhageessittan gadi hima haati tee dhibamtee hoociiste ijoollee shamaraa mana keessa jirtu santu mana oo'isa bada konkaan lixi situyyuu hootana akka firaashii isaa akka irraa ka'ee nootana akka nama duddi malaaxee ajaa firaashiin isaa kan inni intala shamaraa arrabsaa najisa godhaa arrabsaa gadi baasee gallakkisa konkaa mataan qabne furrii jazbaa akka dhalateetti jiru ulmattii haadharaanatu sitti gadi hima sheerii godhaa biraan naagaa bada tortora afaan keetu afaan hidhaati afaan keetu hiittee haasa'aan jirtu siraata bisii jazbaa udaan waan beef kabiyyaan beenne waan biyya ormaa keessa taa'uuf kan hin beenne ka muxxeen shamaraa bichaan mataa keessa si guuttamee jiru ummattii haadharaanatu gadi sitti hima ijoolleen takka hin jirtu ijoolleen biyya arabaa keessa jirtu dhugaa rabbiin isinitti hima ijoolleen dhiiraa takkittiin ishii ka ijoollee shamaraa takkaa lama beektu hin jirtu likiskisii badduu bicha wanti isaan dalaganoo zeegaa namaa irratti miti warra afaan hin beekne irratti dalaganiin beekan waan akkana nama isaanii waan nama afaan Oromoo beeku nama afaan Oromoo dubbattu dubartii afaan Oromoo dubbattu dhiiga isaanii saba isaanii maal gochaa jiran takka birrii irraa nyaatanii birrii ishii irraa fuudhanii boochisaa jiran takka qaama ishii waraabanii gallakkisan yoo ishiin hin barbaanne viidiyoo kee gallakkisan dhalmatti haadhara bada furriiwwan dhaggeeffadha warri kana gootan dhaggeeffadhu kana gootu bada konkaa furri anatu si caala ilmatti haadhara ana akka dhiiratti kanka shamaraatti qamisi godhadhu kanatu si caala bada jazba udaan silaa kana silaa konkaa hudduu isaa keessa udaan gagguuranii afaanitti gurshan silaa ilma haadharaa silaa oddoo biyya kana keessa jiraatte anuma ka jirtu kanatu janajjanee si waaman sirraa kutanii mixmixadhaa si nyaachisan silaa ka ofirraa qabdu san viidiyoo si waraabanii ilma saree ilma zina shaarmuxaawwan haadhara isin kan ijoollee teenya balleessi isin ijoollee teenya ka biyyaa baatee dalagatu heddu ka biyyaa baatee dalagatu heddu ka sifuuna kana sigoona achi sigoona jettanii birrii ishii irraa guurtanii haadhaaf abbaa isaanii wallaalchistanii beesin deebitanii mooyyuu waraabdanii gallakkistanii hin jirtu ijoolleen gaggaariin biyya san keessa gadi baastanii namicha kan irraan kuttanii ilmi haadhara isin maal gochaa wal xoqqumtarre anana ajaa'ibaa namni haadha qabu namni obboleettii qabu namni namarraa bahe namni boru ilmu argatu jarri tunniin umrii 40 hin taati bootana waa lafaan qabanii haadhan qabanii ijoolleen qabanii haadha manaan qabanii hin qaban ijoollee iyyuu hin qabdi jarri tun ijoollee ummattee hin qabdi daa'ima teessan rabbiin sin agarsiisin tana malee umaan argattu daa'ima teessan rabbiin sin agarsiisin mucayyoon tun abbaa manaa dhiisitiniin abbaa barbaaddee biyyarraa qabaattara viidiyoo ishii kana gadi baastee ka ishii awwaarradde jechuudha siitoo awwaarradame ishiin maal taate shamara ka gadi baasee innaa ofirraa baaste namsee ishii sodaatteet biyya ormaa jirti ka arabni nutti taphaturra isin nutti taphattan ilmaannan haadha saree isin ganaa ofii keessanii afaan keenya qaaqa konkoota saree ka arabni nutti taphattu ka aramni yookaan birriin orgattee nu ariitu warri badee hojjetu ilmaannan haadharaw najisoota haadharaw gadi ofin cabsinaa ijoollee shamaraa gadi baheetiin sheeri god ka shamar kan birrii keenya dhabnee baanurra hoo hojjannee baane isinitti kennineetti isiniin of jalachiisa konkoota ciccittuuwwan ofirraan qabdu surree godhattee baate biyyaa gadi baatee hojjettee nyaattu xira abbaa feeti bira oo deemte maftiishiiti jundoon maaltu si shaggaree jira wanni ati viidiyoo waraabduuf maali haadha teetirratti ilmattii haadharaanatu sitti gadi hima budoot ijoollee shamaraa isintu gadi deebisee qulqulii gadi deebise malee ijoollee shamaraa biyya isaanirratti fooqii ijaarsisan
sareewwan irraa guurtanii mataa isaanii shaqqaltanii irraa guurtanii nyaatanii raawwatanii gadi baatanii ijoollee shamaraa akkana taate ijaasaa baate maali taate maaltu mala hudduu keetu si ga'e ijaasaa baate ba'uu baatte sanitti qoshaashitti ka abbaa keetiif haadha teetiif kibajaan qabne gadi baate shamara qullaa baastee waraabami ardii kanarraa rabbi si haa waraabu ka bishaan sanirra qurxummii san keessa baatee bishaan irra dhufte akka mucaan jedhu bishaan sanirra dhufte bishaan san jala rabbi gadi si haa dabarsu iraata qurxummii si haa godhu biyya keetitti nagaan si hin galchin hin galtu atuu hin galtu imimmaan shamaraa qabda'ootan ijoollee san bichaa miti kasitti boyootan ijoollee baa irraa birrii guurtee nyaattee jirta ilmaan dharaanatu sitti gadi hima ijoollee baa irraa birrii guurtee nyaattee jirta namnummaan ijoolleen baabaalagee qoshaashaa akkanaa kan ijoolleen gaggaariin keessaa gagguurtee odoo tokkicha isaa akkanatti labilitti isaa irraa kuttee siraatan qaxxalan baxi jettee siraatan birrii ijoollee nyaattu maqaa ofiitu eeggata footoo ijoolleen kaastu ijoolleen gaggaariin odoo jirtu akkamitti ijoollee tanni nurra goobsitan gizee lama waraabdee jirattiin tun viidiyoo lafa jala seensisan guyyaa har'aa lafa jala seeni ati bakka deemtee adagaa makiinaa sittaa fidu makiinaa jala si haa buusu makiinaa jalaan ka'in makiinaa jalatti gommaa makiinaa jalatti gubadhu ati akka garaa shamara maraa gubde ijoollee dhiiraa ka obboleewwan qabdu maratu sirratti boo'ee jira abboo boo'ichitee boo'icha dhugaa haa taatu abboo karaa gubbaarratti waan hin jirre sittaa fidu ka shamara nyaattu ammallee ka ijoollee shamaraa teenya salphistu ammallee si haa nyaatu rabbi bakka deemtetti si haa salphisu salphadhu si haa salphisu bada ikakaamitti bada mashgaraamitti silmii sirraan namni odoo gasi cibsan ilmatti haadhara bada ajaanoo tana ka ofitti naman kaleessine konkaa shama karfaaxaati jazba tortora intala shamaraa irraa baatee viidiyoo shamaraa akkanatti waraabdu ilma haadhara ka akka kiyyaati isaan badanii hojjetan ijoollee shamaraa baddee hojjettu rabbii keessanoo sodaattan of eegaa bineessi sabni biraa bineessa isinitti ta'an jiru saba keeti tuujuu gadi baasee eebii kee gadi baasee alatti si zarazzaraara warra saroota obboleewwanii fi obboleettirraa hin baaneessi abboo warra qoshaashaa warra saree mixmaaxii lafa jala jirtu tanniin ijoolleen eessa jirtan ijoolleen suudii ijoolleen gaggaariin hin jirtan ijoolleen dhiiraa gadi ba'iitiin akkanatti akka horii qalaniititti gadi irraa qalii buusi irraa namni si gaafatu hin jiru ulmattii haadhara bada saree qoshaasha har'a odoon achi jiraadhaa naafillee tanuma borummoo maaltu si maraachanaan jettan rabbi sinaa maraachu warri waanii kiyyan beenne naasa'ina waa'ee kiyyana jala deemtanii gizee tokko wanni badee tanan dalagaa odoo ijoollee mana kafilaa jala jirtu badee tanan dalagaa ijoolleen tun baddee daladdii har'a wanni kun irra ga'e odoo mana kafilaa jiraatte abeet yoo kafilli kabalee birrii orgate malee har'a eebii ishii gadi baastu birrii ishiitiif boochi malee har'a ganaa qullaa isaanii ijoollee qullaa isaanii qulqulluu namni mataa qabu namni sammuun isaa baruu Oromoo ta'e namni afaan Oromoo dubbataatiin obboleettii ofii gadi baasee akkana waraabee gallakkisa rabbii warra keessanii yoo sodaattan abboo rabbii yoo sodaattati nama rabbi sodaatu miti bada qoshaashitti mataa kee keessa hootana beerri 40 dhabamne bada saree bada konkaa ciccitaa akka keetii kana ka ijoollee teenya gad deebisee birrii irraa guuree nyaatee qullaa hambisee mataa isaanii qullaa hambisee kuni kan of sillisitti tun boocheetiniin itti dhiisti rabbitti si kennite ati nagaan hin galtu rabbi nagaan si hin galchin chinarraa deema nagaan si hin galchin ammas borus nagaan si hin galchin namichi birrii shamaraa nyaattu namichi shamara teenya salphistu namichi obboleettii teenya salphistu namichi obboleettii teenya nyaattu namichi dafqa obboleettii teenya nyaataatiin ka shamara teenya salphisu ka qaama shamaraa ka ati ilma haadharaa achi keessan gadi baatee beebada tilaamitti achi keessan gadi baatee natti hin dawwalina namni liivirra odoo jiru namatti hin dawwalina rabbi yoo sodaattan natti hin dawwalina na gubee jira waatu na tuqeera wanna anatu badee dalaga boru narra gaawonni kun har'a ka obboleettii tiyyaa taate boru ka obbolee anaa taati boru dhuftee boru kootu gadi jedhe ilmattii haadha raw isaan iyyuu gowwaa ta'an tokko keessaa hoo ajjeesse ijoollee takka ajjeessa maal abbaa keessanii isin sadimoo afur isin qabdaniitiin itti rarraatanii qabdanii irraa gadi kutinaa kan inni rarraafatee deemu san isintu saree ta'e akkana nu gubdanii isin yookaan birrii shamaraa nyaataa ijoollee qoshaashaa baalagee tanni maachi keessaa morma qabanii ijoollee dhiiraa gadi guuranii gorra'uu didan
dhugaa rabbi gorraanuu jecha odoo liibii waraabanii gorra ayi ka jedhuun tokkoffaadhaan quba kudhaniin isin wallaahi rabbii kiyya kakadhe abboo rabbi sinaa gombisu ijoollee shamaraa kabaddee hojjetu kaminni kabaddee hojjetu ka fayyaa hin qabne ka dhiira bichaa nyaachistu ilmaannan haadhara'u isinii beeka mataa keenya nu nyaatee jiru isinuma ka mataa keenya nyaateeru warra likiskisi qoshaashota haadhara'u namni mana kafilaati kan bayeedaa jiraachuu hin danda'u birri nu orgataa jirti arabni nu orgataa hin jirtu rabbi galanni isaan badin nu orgataa hin jirtu bara gowwaan afaan hin beekneyyuu haramni afaan hin beekne birrii teenya nu organne nu kennitee nu gaggeessitu keenya achi lafaa ol ka'eetiniin bineensa nutti ta'eetiniin qaama keenya nu waraabee ganu lakkisa. Isin abboorraa akkamitti dhalattanii jirtan? Obboleettii moo haadha qabdaati namichannaan namichi akkana gootu kun namichi oggaa 40 oggaa 40 taataati ijoolleen dhabdu ati dhugaa rabbii ijoolleen dhabdu ijoollee 2-3 dhabdu ati. Dhiifama naa godhaa ijoolleen hiriyoonni tiyya ka feesbuukii kiyya jala jirtan sheerii godhaa biraan naagaa ani ijoollee teenya ijoollee dhiiraa qaqqaalitu jira ijoolleen gaggaaritu jira. Ka ammaa kunniin bineessiin jiran warra bineessaaf liiviin kun warra bineessaaf viidiyoo kana biraan naagaa warra bineessa qoshaashota biraan naagaa. Eebii keessan ijoollee shamaraa maalinni ka akkanatti dubbattu eebii keessan eenyu gadi sinaa baasu re'aadha ka intala shamaraa fagaara waraabdanii gallakkistan. Isin warra akkamiidhaan naagaluyyuu dideera wannummaan keessan. Kunniin odoo biyyatti illee galeebee kootto haadhatee kaasi footoo nutti as kenni birrii aganaa sii kafallannaani hin hojjetan. Footoo kaasanii siidaa gallakkisan. Amma si'ii ka shamara kam akka ishii tana fuutee of jalaan teecha eebii ishii badhee keessan zaraggaftee abboo ija shamaraa sin agarsiisinati shamarri marti fujjaa siyaa qabattu biddeen siin ta'in dhugaa rabbi ilmoon argatin ati bakkuma jirtu kanatti siyaa hambisu rabbi achiyyuu oliin ka'in bakkuma saniyyuun ka'inati qaamni keessirratti alaabshatu abboo ijoollee shamaratti taphattan ilmaannan haadha gidiraawu achitti gadi sinaa hambisu rabbi achitti gadi sinaa hambisu bakka saniyyuu oli sin hin kaasin algaa irra ciisanirra oliin ka'inaasin isinuun beektan firaashii irra ciisanirra oliin ka'in in ka'in achitti rabbi see hambisu qaama keesh laabshoo sirratti haa godhu rabbi eenyumaa kana malee homaan argattu ijoollee dhiiratu booyaadha ijoollee dhiiratu booy dhugaa rabbi ani ijoolleen dhiiraa waggaa boochuu garaan kiyyatu na bada ilmaannan sareewwan akka itti baate biyyaa akka itti baate hin beektu sareen qoshaashitti noo tana kaliqeeffattee kaffaltee fidhe ofirraa ganaa ijoollee teenya qaqqaalii ka dalagachuuf manaa baate ganaa fuuteetiin ati viidiyoo kaastee gadi lakkista qoshaasha dhiirri biyyaa sun yoo hodha ga'ee konkaa munni itti hagalu inni maal hojjetaa raawwatan akka barbaaddee taate maaltu si shaggaree jira isin tuyyuu birrii hojjetee harka kaa'ee jira akka barbaaddee taate dhiirri tokkoo deeme dhiira tokkotu dhufa konkoota isinillee gadi baatiin mimmaan keessan gannaqa kalee jaalanne jedhaa bu'a isin tokkoffaa nu dharrabsiisina ijoollee shamara anumaan cimmiriyyuu tokkoffaa nu dharrabsiisina dhiirri tokkoo deeme dhiira tokkotu dhufa gadi baatee nurratti dhiijin gadi baatee nurratti hin booyin guute dhiirri gali biyya keetitti heerumi guute shimala ka fakkaatutu jira kan maal ta'eef nurratti as baatanii nurratti bo'aatiin kuno akkanatti saba keenyaa miti yookaan kuweetimi yookaan harabaa miti kunniin ka gadi baaniitiin footoo keessan gadi lakkisaniitiin maqaa keenya nu nyaatan. Warra saree akkana gootetaniin immoo irraa gadi haadanii silaa mixmixaan afaan kaan barbarree kiinoo barbarree hindii saniin tuqanii ka akkasin eegee nama gubusanii ilmaannan haadharaawu. Warra saree qoshaashaa warra obboleettii hin qabne warra haadha hin qabne kanneen warra najisa daandii gubbaarra guddate daandii gubbaarra nama guddate dhugaa rabbi nama haati fi abbaan bira hin jirre argitanii nama akkanumaan daandii gubbaarra guddatetu shamaratti garaa jabaatee akkana godha akka yaada kiyyaatitti namni hunduu kanuma yaadni isaa kan mataa keessa jiru. Obboleettii tiyya gadi ba'e dheengaddalee viidiyoo si waraabe san irratti dhiirri biraa deemu dhiira biraatu dhufa birrii hoo nyaatamte dhiirri si nyaate lammata hin nyaatami hojjettee argatta birrii kalaas onneete lubbuu si keessa jirtu karabbi si keessatti uume kana dhaggeeffadhu viidiyoo tokkoyi argeetaniin jira isiniifan kun feesbuukii keessa seenaa sheerii keessa seentanii argatu dandeessan dhugaa rabbi namseete haadha of balleessitu akkana na godhee akkana na nyaatee jettee ofillee waraabin obboleettii tiyya karabbi caaleen jiru rabbitti kenniitiin kan birrii si nyaate sanillee rabbitti kenniitti dhiisi viidiyoo gadi baatee of waraabdee maqaa keenya nu nyaatin viidiyoo gadi baatee waraabdee maqaa keenya nu nyaatin akkanatti birrii na nyaate jetteen himatin obboleettii ka itti machuu dandeechu rabbi tokkicha bichaa rabbitti madhu qoricha isaa hin argata inni odoo ooleen bulin namni wanna namaa nyaatuu fi waan namaa saamu rabbi waan isa godhu innuyyuu hin argata
ilmoo isaarratti argata oo amma rabbiin nu dhagaan jiru rabbiin boota kana nu gaan jiru jenna malee rabbi suuta deema wama maraafu rabbiin muddamu borhoo garuu iyyuu rabbiin boota sasiiguute siigeechise edaa akkanaa jetta obboleettiiti ya marzii ka dhuddu takka obboleettiiti ya ka birri narraa nyaate jettee gadi baatanii hin booyina itti dhiisaa rabbitti kennaatin hojjetteen argattu oggaan takka bee guyyaa shani oggaan takka guyyaa shani barri guyyaan to hin darba hin deema hin bariitiin niiti kalaas biyya ormaa keessa jirti daladdee argachuu dandeecha waan darbe san argite akka uffata faashiniitti addisii godhi dabarsi dhiisi uffanni tokko hoo dhufe akkuma dheengada sin jedhe uffanni tokko hoo dhufe addisiin hoo dhufe addisii bitannee moofaa gannaami warra birrii si jalaa nyaate san akka warra moofatitti gati duubatti lammataaf hin attaalalamin birrii ta'e harka farkaan baasin birri dafqatee si jalaa nyaate san rabbitti kennitti dhiisi ka rabbi caaleen jiru anatu siin jedhe ka rabbi caaleen jiru rabbitti kennitti dhiisi ka birri si nyaate illee ka birri si nyaanne illee ka eebii keenya gadi baasu illee ka waan hin taane nurratti dalagullee rabbitti kennaatti dhiisa hin argata waagaa isaa bada sarichi xiraani ka berri marti xireeffatte yoo tana ka gana amma gadi bayeetiniin liivii viidiyoo waraabee gani nu lakkisa akkamitti nurratti ijoolleen dhiiraa lamaan gadi ba'anii bu'antuun dhugaa rabbi akkatti isaan garaana nyaatanii jiran argitanii obboleettii qabaachuu fi haadha qabaachuun namni gaariin namni guddisu intala shamaraatiif gadi bu'ee akkanatti bu'u bada saree udaan ilmattii haadharaa udaaniyaati abboo ana biratti udaani rabbi biyyi kiyya dangalchin udaaniyaati ilmattii haadharaa anatu keessa hin jiraatin dhugaa rabbi ati udaani rabbi na ajjees annamaan sin qixxeessu namicha har'a viidiyoo shamarate obboleettii teenya gadi baastee akkana waraabdu sun argite annamaan sin qixxeechu jara na bara ijoolleen dhiiraa sun ijoollee 3 moo 4 ijoolleen dhiiraa bira jirtu intala shamaraa dhiirri tokkichi iyyuu hin gaafi yoo intala shamaraa takkatti dhiittee achi buuti ati nama 3 abboo qaama ishee waraabda qaama kee rabbii waan hin jirre sirratti haa baasu abboo amiin jedha irratti haa baasu rabbii keessa har'a boru doon jedhe rabbi ilmattii haadharaa boru woo sadaqaa kee yookaan immoo iyyuu boru irdaataa kee yoo siin kadhatin an intala namaati miti intala uumaa hin beennaan an nama rabbitti amadu ilmattii haadharaa bada konkaa shanaafata bada ajaa ootan ajaan keetoo ofitti naman kaleessine har'a obboleettii teenya gadi baastee ati gabaarra oolchite har'a feesbuukirra oolchite gabaadha feesbuukiin bunaan nama dhugani sheri godhi ijoollee shamara bunaan nu dhugaa deemtani boru nu fuutani boru akka shamaraatitti fuutanii nu jiraachistani isin jala teenya maqaa keenya nu nyaacha kan biyya ormaa keessatti intala shamaraatiin tolle baalageen qoshaashan tokko biyyatti nuu tola jettee ijoollee shamaraa abeet ijoollee biyya arabaa anamaan cimmirii abdatte waan hin jirre rabbi sitti gadaa fidu waan biraa maal dubbachuu danda'a waan hin jirre waan addunyaa tanarra hin jirre sitti haa fidu rabbiin illee ka dhibee dardarbaa nutti fideef waan hojii keenya laaleetiin dhibee afuuraa nutti fide amma mooyyuu maal akka barbaaddan maal akka nuttaa dhufu barbaaddan rabbi isin haa beeku ijoolleen dhiiraa ijoolleen baalageen qoshaashan kan birrii shamaraatiin bichaa lubbee kana baaste bada saree ganama hoo nyaatte guyyaatti deebitee nyaanni hadha waa maraa irraaffattee biyya arabaatitti ruuziin bootaa kana si ga'ee nyaattee xaqaxaxxee hadha obboleettii teenya gadi baastee nu laxxafta rabbiin si haa laxxafu kaadha makiinaa jalatti rabbi si haa laxxafu guyyaa har'aa si laxxafa inshaallah yaa rabbi ati laxxafta rabbiin waan dadhabne hadha makiinaa jala si buusee si laxxafa makiinaa jalatti si laxxafamuu akka si laxxafutti beeki si laxxafaa hin argatte ishii bichaa miti nama birri ijoolleen tunniin namni hagana ijoollee shamaraa viidiyoo waraabee gallakkisu obboleewwan tiyya na dhagaa ijoolleen gaggaarin na dhagaa dhugaa rabbi isiniin jedhe akka kiyyatti ka onneen keessan isin gubate ijoolleen tun viidiyoo akkana gootee gallakkiste tan ijoollee meeqaatama birrii isaanii nyaatanii lafarra xaraganiira nootan hin beektan isin ijoollee akkanaa kana ka rabbii isaanii sodaanne ka waan baateef biyyarraa hin beenne maal isin haa goonuu eddan isin ofumaa namatti deemtanii ijoollee qoshaashaa baalagee ka guddisa badeetiin waan qabatu dhabee biyyarraa as bahee qotiyyoo abbaa gurgursiise as dhufeetiin gana maqaa keenya nu nyaata ijoollee shamara maaloo kaleetiyaan hojiirra hin jiru beeladhe hoggaa jette ijoollee shamara mana arabaatii hattee si nyaachisti akka obboleettiitti gurbaa har'aati gadi baastee waraabdee viidiyoo ishii gadi lakkista maal isin goone nu ijoollee shamaraa keessattuu ijoolleen baddee hojjettu si fayyadaa sheerii godhe ijoolleen baddee hojjettu meeqa akkamtu adabaan hojjetaara maqaa keenya nu nyaatina
isinin kadhanne ijoollee shamaraa gadi baate ambadee tan hojjedha birri harkaa qabe kootun na qarqaari isinin jenni isinuma dadhabani warra saree mana kiraay shamaraatiin bultan gateetti shamaraatiin bultan keessattuyyuu ijoolleen suudii keessa jirtan baa'inni keessan dhugaa rabbi ijoollee baalagee qoshaashatu jira gadi baa abboo ijoolleen gaggaariin hin jirtanii viidiyoo nurraa waraabaa jara kanneen bakka isaan jiranitti deemaa irraa mummuraa gaggata namni isin gaafatu hin jiru viidiyoo isaaniitu jira namni isin gaafatu hin jiru kanneen warra baalagee qoshaashaa kanneen takkattiin isin hin gaafatan guyyaan har'aa guyyaa gammachuu miti guyyaa jibbisiisaa dhugaa rabbi akka galgala irrimina hin qabnetti bule har'a gana oonan ol ka'u viidiyoo arge waan nama jibbisiisu biyya keenya keessatti achi ilaallu hin boonye as keessatti ka hojjennu hojii keessaniin hin boonye meeqa dandeenya maali sinaa goonu nuummee maali sinaa goonu sirii haalli badeera shamaraaf dhiira rabbiin waliin dhuume jennaan haalli sirumaa badeera amma haalli badeera indee namni bebbeekaan isin gorse isin dadhabe eenyuuf dhageechan yaa rabbi nama badaa nurraa kaasi atillee maal irraa goota achittuu dhufee si dhiba yaa rabbi nama badaa nurraa kaasi yookaan makiinaa jala buusi achitti makiinaan irra deemtu lukaan mataarra deemte haa garagaratti haa ba'u mataan isaa kun biyyatti illee ogale nu awwaarrada waa isin galchuun tokko jiru silkiin kiyya shabakaan baay'ee dadhabaadha saniifuyyuu isin galchuun danda'u sheerii naa godhaa biraan naagaa ijoollee najisaadha ijoollee teenya waraabdee gallakkiste najisa sanniin biraan naagaa kasurree uffatee deemu argite ka homtuu irra hin jirre anatu sii barreessi homtuu sirra hin jiru ati dhiirummaa hin qabdu dhugaa rabbi ati dhiirummaa hin qabdu akkanumaan akka dhiiratitti ijjattee hin deemin viidiyoo waraabuu miti ati feesbuukii keetu cufachuu qabda obboleessa kee cufachuu qabda sirumaa akka namni sin argine bada saree qoshaashummaa keessaa illee ka ani maal jedhee sinaa himu ani sirumaa na jibbisiisee jira dhugaa rabbi sirumaa na jibbisiisee jira tuun achitti birrina nyaate jettee boochi yoo dhageenyu tuun achitti waan hin taane irratti dalagam maali sinaa goonu eddan ijoolleen shamaraa nuun maali sinaa goonu nurraa afaan ishii qabaa ijoollee babbaalagee qoshaashaa tanniin yoo obboleettii qabaatte obboleessa kiyya gaarii obboleettii tiyya gaarii yoo obboleettii qabaatte viidiyoo tiyya tana yoo sheerii goote yoo obboleettii qabaatte obboleessa kee baalagee qoshaashaa waan biyyaa baheef hin beenne kana gorsi yoo gorsuu dadhabde hiriyoota teetti guurradhu deemirraa qaqqali lafa bubbuuse homaa omtuu kasi gaafatu hin jiru qoshaashaan akkanaa kun hin deemu nu keessaa bahuu qaba nu keessaa cituu qaba achitti isaa kutu waan isa kuteen isaa ullaalan hidhi isaa har'a akka hidhi keenya nu gubatee garaan keenya nu gubatee qama ijoollee teenya arginee obboleewwan teenya arginee garaan keenya nu gubatee abidda nu baase kan jismiin isaa hunduu qoreen isatti gadi haa bahu waan hin jirre qaama isaatitti gadi haa buusu rabbiin waan hin jirre isatti gadi haa buusu awwaan biraa takkallee rabbiin kadhachuu malee rabbitti isaan kennuu malee humna qabu homaa gochuu hin danda'u ka humna qabu kanuu oliiti ka argu waa mara rabbi san arginetti fakkaate liivii kaa'ebe ijoollee teenya gowwomsaara ammoo ani amma gadi isin lakkisu yoo isin ekaleetu gadi akkana nu dhiise viidiyoo kana hojjettanii himtani gadi isin lakkisne hin sobani be liivii waraabaarani abboo waan hin jirre addunyaa kanarra waan hin jirre guyyaanarra warri azzala deemtee waan takka jettee analleen arrabsitu obboleettiitii obboleessa kiyya dhugaa rabbii yoo haala namummaa taate akka namummaatitti ati baalageedha jecha akkana maaliif jetta obboleewwan keenya maa arrabsina warri naan jettan koottu anatu sii qotaa naa bilbili na gaafadhu koottu miseen jaraan seen anatu sii hima taani ache warra as jala deemtee waan argite barreessitu mooyyuu isin hundumtuuyyuu baqa toora san jirtan jechuudha isin marti keessan warri as jala deemtee waan argite naan jettu warra san hojii jirta isaanitti gali deemi dhabama taataatillee ijoolleen argattu atillee rabbiin bootaa sanitti bootaa teechee kaate bootaa rafte sanitti achitti gadi si hambisu kan jiraattu dafqa obboleettii teenya qaama obboleettii teenya sila gurgurachuu heddamu akka warra abashaa fiilmii gurguratan nu gurgurachuu heddanii nu gurgurachuu heddanii hin dhageenya nu gurgurachuu heddanii lakkisin gurguranna hojjette gadi bayi haasa'e warri nu gurgurachuu hedduu yuutuubii irratti sin laxxafneetiin birrii ittiin arganne hojjetta warri yuutuubii fayyadamtu ijoolleen gaggaarin har'a guyyaa har'aa namni wanti kun isaan hin boochis namni wanti kun ittiin argamne ittiin dhagaamne ilma Oromooti miti intala Oromooti miti dhugaa rabbiin isinitti himan duulli kan biraa wanti nu irratti wal nyaannu kan biraa waa'een keenya ammoo ijoollee shamaraa waa'ee keenya
waa'een keenya waa'ee keenya waa'een keenya waa'ee keenya waa'een duula biraa waa'een siyaasaa waa'ee siyaasati sanillee hin jenne hoo jenne waan beennurraa miti waan garaa nu gubate gadi baasnee dubbanna waan gallakkisan gadi baasnee dubbanna malee nuuni haadha takkatu nu dhale ji'a sagalitti dhalanne hundi keenyayyuu wal kabajuu qabna malee akkanatti walirraa sirumaa sassaaqaa deemu arrabni kan biraa viidiyoo waraabanii nama gallakkisuun kan biraa maalii kun wanni viidiyoo waraabanii gallakkisaniif obboleettii ofii bakka abadee banqabu namni badee hojjetu barraa hojjetta birir godhe rabbi isin hambis birir godhe biyya keessanitti odoo isin hin geechisin warri birrii ijoollee shamaraa nyaatanii fi warri shamara teenya obboleettii teenya gadi baastanii har'a akkana laxxaftan kun karaa gubbaarratti isin hambisu. Qeerroo walloo namicha atiyyatu ka ija qabattu kun wanti ija nama qabachiisu tokko illee hin jiru guyyaa har'aa namni wanti kun itti dhagaamne obbolummaa obboleettiidha yookaan dhugaa rabbi ani oromoodha jettee ofumaan ilmaayyoo of ilaallatin sirumaa waan nama jibbisiisu kun dhugaa rabbi akka har'aatiyyuu maqaan keenya qawwasee hin beeku maal barbaaddamme wannuma barbaaddamichaa nuttaa himanii dawwalina himi warri nama ijoollee kana deeggartu dawwalina himi miseenjariin natu sii deebisa dhugaa rabbi wuuy garaan kiina gubataadha garaan har'a na gubate kun dhugaa rabbi aannan naa obaasu rabbiin kaadha ijoollee tanniin daandii gubbaarratti ka isaan makiina isaan zaraggafe isaan dhaga'e akkana ta'anii isaanii rabbi naa dhageessisu antanuu bichaa eega ijoollee baay'eetuyyuu bo'aa jira dhugaa rabbi ijoollee baay'eetu bo'aa jira ijoollee shamaraa haadha teessan ijoollee shamaraa waamara keessan ijoollee shamaraa ibsaa mana keessatti har'allee borulee sitti ibsaa mana keessatti ijoollee shamaraa bee meeqaa kamtu jira ka obboleettii ofii ka obboleessa ofii jijjiiree jiru ka obboleettii anka beeku ka obboleettii ofii obboleessa ofii biyya kana fidetu jira ka abbaa ofii mana irraa qayyareetu jira dhaggeeffadha isin garuuyyuu nuun isin biratti saree taanee har'a hojiin keenya sun akkanatti dhadhaa irra biyyee irra dibdanii oddii gubbaan laqlaqaa keessa biyyee jedhe oromoon hoggaa mammaaku isin ol fuutanii nu zaraggaftan badhee keessa kana nu gootan warri as jala deemtee waan biraa haasoftummooyyuu warra bee akka warra kanniini warra birrii shamaraa nyaachuu barate akka warra kanniini warra viidiyoo waraabee baangaalitti gurgurachuu barate isin Itoophiyaallee Oromollee miti waa'ee Oromummaallee qabdan isin warra najisoota isiniin jechaaran rabbi abboo gadi isin haa deebisu ammallee borullee dhiirri birrii shamaraa nyaatu takka dhiirri shamara teenyatti odooma 5-6 qabu odoo 5-6 gamaa gamanatti ari'u of jala kaayee taan garas kaayee kaanas kaayeetiin dhossee qaasu boru rabbi itti si qaba ati mooyyuu yoomiyyuu zalaalamii kee mana hin argattu ilmoon argattu dhaabee si hambisu rabbi dhaabee si hambisa rabbiin dhaabee si hambisu bootaa ciistisanii rabbiin sin kaasin achitti gadi si hambisu intalli shamaraa bootaa sanitti dhiistee biraa deemtullee shamaraa wannatuun ofirraa qabdi taantu hantuuta tutti badee jira moo maal tutti badee jira moo ani onnummaan naa galuu dide gizee tokko hoo ijoollee teenya argu yoo waa'ee saba keenyaa kana haasa'u siirumaayyuu giraa na gabbaayyuu siirumaa naa galuu dide wanni inni naan galle beettanii sitti ma obboleettitii dhaggeeffadhu atillee ijoollee shamaraati dhaggeeffadhu viidiyoon kun si fayyada mucayyoo wayiitu jira beettanii biyya galaniitiin ijoolleen tunniin kafila jala jiran namni lamaa kun immooyyuu ala hojjanna dhaggeeffadha ala dalanna jechuun manuma kuweetii dalanna mana kuweetii jalanna waraqatan qabnu mucayyoo tanatuyyuu intala kafilaa bira jirtu dhaggeeffadhu sittan hima as keessa bichaa seete Itoophiyaa biyya keessa iyyuu jira Itoophiyaan kamaalitti miti biyya keessa iyyuu jira dhaggeeffadha keenya gudii waan zarazaran miniin dhumne garuu rabbi waa maraayyuu rabbi bira nu haa dabarsu rabbi waa maraayyuu nu haa tolchu rabbummaan karaa keenya nu haa tolchu kan wanna biraan jennu kaganaa ka biyyatti nu boochisu nu hanqate biyya keessa jirrutti immoo footoo kaasanii gannu lakkisuu jammaraniira eenyu amanna nu nammaachee eenyu amantii keessaa baatee jirta ijoolleen tokko kashalabbeen qoshaashan ka akka biyya urmaa kana dhufne ka obboleettiin ta'e birrii mee hoomnaa ergita jechaa ooltu har'a biyya urmaa dhuftee jennaan waan mara san dagattee raawwatte gad deebite obboleettii ta'e ka tiruu takka keessaan ba'uu dhabde haadhi takka nan dhalle jettanii obboleettii teessanitti waan biraa gootan ishuma fuutanii beeboru hin beekamu wanna rabbi
إشو مفوتاني ديبتاني أكملت بالفترة إشي اللي فوتو كاسا بلتاني وجين أنا بجرا من أجبئيرا ناقلو دي دير ربي ما جدا متى كيسان كيسا واكا ودا برومال تنرى جاي جدا يو أفر راباتي أن بري شمرات غوبي أن قام شمرات غوبي لب baasee jira nyaadhee dhuge amma nagaa sirumaayyuu kaddi ballee oorree ofiin jettee akkasitti jiraatu sun hoo jiraat rabbii kee nama hoo sodaat rabbii kee sodaadhu boru rabbiin itti si qabuuf deema hin qabamta boru yoo rabbi si qabe mooyyuu kara baatun jiru woy warra kana gootan lafni iyyuu isiniin qotamu way lafa keessan raammoo xool isinitti yaa'a lafni isiniin qotamu dhugaa rabbi isiniin jedha warra saree qoshaashaa lafa kana gubbaarratti shamara keenya boochisaatiin dhugaa rabbi abboon ati ganzaban argatin ammallee mana argatin man ganzamni ta'e warraa siin buutu ganzamni shamara irraa guurteetiin ati wanta itti dalagaa keetiin dalagatoo irraa siin buutu ati mana ijaarrachuuf afaan bantaame surree sirraan qayyartu eegerraan surreen kee dhumte paantii sirratti tatarsaatee yookaan paantii kana qayyaradhu kasiin jettu si bira jira si dhufa dhaggeeffadhu waan ittiin bitattu dhabde maaliif harka si qaba ka dhiiga ishiiti harka si qaba ati waan keetiin booni malee waan namaatiin boonuun deemin obboleessa kiyya obboleettiitii dhagaye ka atillee ka dhiira eeggattullee ka teechee dhiira eeggattullee ka shamara birri shamaraatiin goobdellee dhugaa rabbii sitti hima boru bootaa rabbiin si geechisuun beettu har'a birrisha obboleettii teenyaa nyaata qaama obboleettii teenyaatti akka taane taata taane itti irra gulufta boru wanna rabbi si godhu mooyyuu ofii keeti of beeki ofii keeti of argi har'allee borullee waan ani siin jechuu barbaadu obboleettiiti dhaggeeffadhu ka shamara ka dura nyaatamte kennite kalaas maal gootare ergaa rabbiiti yookaan rabbiin mooyyuu san keessaayyuu waan sii fiduun beettu kan dabare san irraa fadhu raawwadhu gadi baatee liiv irratti akkana na nyaate oo jetteen booyini deemitiin dalagadhu ka rabbi sitti fide kalaas dura si wallaalchise haadhatee fi abbaa kee namichi si wallaalchise siif akkan taane beekuu diddeet fuutee birritee fuutee itti gadi kennite deebitee as rabbo kunoo viidiyoo har'a obboleettiin teenya takka bu'aa dubbattuutu jira dhaggeeffadhu takka qalbii keessi si dhamaase duraayyuu wanni abbaa fi haatoo fi namaan jaalanne namaan ta'u eessattu maftii kiyya jaaladhee jettee haadha keetiif abbaa kee rifachiisin siin ta'u kun kashalabbeen beera sadii 10 barate ka sammuu keessatti ka beerri bichaan mataa keessa guute siin ta'u haadha teetiif abbaa keetiin mari'attee obboleewwan keetiin mari'attee siin ta'u jennaan gorirraa kutirraa guutee jira hoo barbaadde biyya keetii galtee hirumuu dandeecha guute dhiirri akka waan inni tokkichi jiru isarratti fayyaa boowaa odoo birrii keessi nyaata odoo booksi funyaan keessi dha'u odoo ija keessi keessaa baasu odoo kaan si godhu ani namni akkamitti fiqiriitu nama qaxaqachiiseeti gisee tokko ijoolleen biyyattuu yoo haasaan nan beeka fiqiriin kamaalitti akkamitti namni nama jaalatu tokko qaxaqaxaa namni nama jaalatu akkamitti qaxaqaxaa namni nama jaalatu akkamitti fuula keessa dhaa namni nama jaalatu akka kun waan mubaarak musammaa jedhuun dhageechanimi namni nama jaalatu akkamitti bishaan fincaan nama obaasaa dhugaa rabbii natti maame jaalala jettan jaalalli nama qaxaqachiisa harree fi shamarri ulee jaalatteettan laa obboleessa kiyya sa'aatiin ammaa kunii fi yeroon duraanii garagara dhaggeeffadhu yoo gizeen kun gizeen amma shamarrii fi harreen ulee jaalatti jedhan immoo sitti moo gizee abbaa fi abboota keenyaa san sa'aatiin ammaa kun wajjin mari'attee marii irratti waan hiikamuu qabu yoo olii taate yoo oliin taane kun balballi bana waan qabdu olirraa fudhattee qajeelta olirraa kalaas akka walitti seenteen jechuu kanaafuyyuu warri liiviin asirratti viidiyoo nurra akkana na nyaatee warri jettanillee obboleettiiti rabbiin si qabe ol waraabiin viidiyoo kan yookaan obboleessa kee obboleettii ta'e takkaan dawwaliitini mari'adhu akkuma bara gisee sa'aatii darbeesanii waraabee viidiyoo kiyya warri argitan mari'adhu malee gadi baatee hin booyin inni kutee jira si bira eenyuun abbaa keetiin mari'attee kennite moo ani gisee tokko na dhibni gisee tokko shamarri teenyallee na dhibni yoo birrii dhiiratti kennitan kana sila abbaa keessan obboleessa keessan beesistanii kennitan moozim jettanii ol fuutanii kennitanii ana kan nagal ramee kana gisee tokko waan biraatitti haa dabarru warra saree kaarraa saree bira dabarree jirra abaarree jirra rabbi bira nu ageessisu rabbi karaa irratti kufee isaa makiina macalassee isaa nu dhageessisu har'a ka obboleewwan teenya waraabisuun amma waan isiniin jechaa jiru warri viidiyoo keessan waraabdanii biraan naagaa maalii jettanii waraabdan kun obboleettiiti dhiifama wajjin sirrallee beekuu baadha abbaa keetitti odoo himin haadha teetitti odoo himin
oo kan immoo iyyuu nama beekamaa tokko kan fira kee tokkotti odoon himin annama kana jaalachuu heda akkami namni kun naa ta'amoo naan ta'u deemaa warra isaa qoradhaa warra isaa gaafadhaa yoo warra isaa gaafattan raawwattan immoo birrii haganaa itti kennu heda walitti birrii baafanneetiin mana bitachuu henna warra kee odoon beesisin maal eegeetti si nyaatee fuutee kenniteetiin ganaa gadi baateetiin boochee ofii keetii rakastee namallee nu kufalchiista gadi himinatti gadi bayeetiin ijoollee shamaraa tokko hin jirtani kamataan keessan cinqillaatiin keessan duuda fuutanii birrii teessan kennitanii nama nu kufalchiistanii heeshi ijoolleen arabaa tanuma ammaarraa fuunee nyaanna kalli balli nyaachuudhaas ka jettu hin jiran akkamitti ani namni kun nama ta'ee saree ta'ee yookaan immoo mucaan kun nama gaarii ta'ee ta'uu baate odoo zarii isaan qoranne maal akka ta'e odoon beenne birriitti fuudhee itti kenna maaliifan itti kenna natti migadi dhaggeeffadhu obboleettiiti ya obboleessa kiyya intalli takka yoo jaalatte ani amma yoo jaaladhe nama jaaladhe san abbaa isaa warra kiyya gaafadhee deemanii warra kiyya gaafatanii orrillee okee naan jedhee wajjin wal feenee kalaas baqa warra kiyya beekee birrii ani itti kennu kanallee warri kiyya beekee warri natti guggubattan hin jirtan natti hin gubatinaa kun waan jiru sinitti maara birrii san itti kennee haala sanii walitti deemna maalini viidiyoo mucayyoon takka waraabdee boochu tokko amma sanii isitti hima kanaafuyyuu warri kiyya sun naa faqqadee birrii haga ani itti kenne san beekee waan dhufuu deemuun beettanii dhaggeeffadhaa ijoollee shamara warri kiyya beekee birrii sanoo inni boru tishnaan jedhe muka itti suuqanii irraa fuudhan kunoo ko injiraa waraqanni gudii maal taatan muka itti suuqanii irraa fuudha funyaa isaa akkara qabanii tufi gadi jedhaniini hancufa sadi liqimsula harfaffaa irratti gadi taffa'a gudii qabdaati gana odoo haati tembeen odoo abbaan kembeen fuutee itti naa gingilchitee maal qabachuu edde duriyyee kaabbaa fi haadhaa gamee biyyaa bahe maal qabachuu edde obboleettiti of bari hinuma dubbannaa dadhabne tokko keetuun beetu konkaa xixxiraawwanaa dharaa waan kiyya wallaalu faane ijoollee dhiiraatti birriitti yankennu harallee borullee fuudhee na fuudhuu baate tish fuudhaaf heerumni yoo taate dhiiraafillee shamaraafillee bee haadha takka jala sagali bakki martuuyyuu sagali toon yoo tokko ta'e tokko hin ta'u kutenarra kuti innillee tokkoffaa yoo inni si jibbu yoo inni waan tokko sitti haasa'u sitti himu maaliif na jibbee maaliif akkana naan jedha jedhi laal xira hish konkaa ciccitaa haadha raa'u tortoraa lixeshi goota gaafa xiiqii immoo wanni maqaasaa suuraa jawaarira godhatanii warri na arrabsiitan rabbi isin yaa kennu waan isinii kennu dhaggeeffadhu buleettitiyya odoo haadha keetiif abbaa kee waliin beesisin ilma dhiiraatti birrii kee hin kennin yoo jaalatte warra kee beesisi birriin tee haga taate erga olii galtaniin booda birrii tee otti kennite birriin tee haga baaste haga itti kennite beekamuu qabdii ol fuutee duudaa taatee fuutee hin kenninii yookaan obboleettii tee obboleessa kee wan nama gaggaaritu jira gaafadhu obboleettii tiyyaa of hin nyaatinii biyya arabaa warri arabaatu nu nyaate nu fixe mana keessatti filaashiin mar'imaan nu kukkutee kilooriksii mar'imaan nu kukkutee hootana biyya keenyatti hoggaa galle nuun adagaa hin dandeenyu haga xiqqoo rahaa godhannutti dhageeffattanii haga xiqqoo ishii beettanii raftii godhannutti of hin dandeenyu warri shamara maaliif kilooriksii funyaan keenya nu badee garaa keenya macuree keenya nu kukkutaa filaashiin nutti badee nu kukkutaa harki keenya nu ciccitaa dhageeffadha wama mara keenyatu bada isin immoo har'asitti isinii guyyaan isinii baate birrii teenya nurraa guutaa nyaacha kun immoo iyyuu biyyatti mana ijaarratee niitii biraatti fuudhee kaada nu maaliif rabbi nu abaare hojii teenyan rabbiillee homaa nu goone maaliif rabbi nu abaareedha rabbi homaa nu goone maaltu nu godhe qalbii teenya obboleettii tiyya kamataa difini bani mataa kee qulfiidhan bani ijoollee beektu gaafadhu gadi bayi maaliif na jaalate hoo akkamitti warri kiyya beekuu qaba warri kiyya beeke hoo birriin ani itti kenne tun hagam akka taate waraqataan qabi gizee dubbiin gizee rakkoo dhufe an nama baay'ee beeka namni boo'u dhugaa rabbii nama baay'ee beeka namni boo'u gizee rakkoo dhufe waraqata tee fuutee afootti lexxeef
nama afootti fuutee itti kennite saffidee gittir goota afoosa taani achee lammata haga lama hoo quceedhaani sadaffaa irratti gadi baasee sii tarreecha waan karaa inni kaa'e waan itti balleesse kanaafuyyuu sammuu keessan kana hodhitanii akka gundoo fi safeedii hodhame cuqqaallamtanii gizee tokko sheekni tokko baay'ee natti tola beektanii baay'ee jaaladha nama san hoo inni waan dubbataa bo'u san irratti laalee bo'aa dhugaa rabbii isinitti hima baay'ee natti tola dhugaa rabbi warri beektan hin beektan anillee nan beekaa maqaa isaa afaanii na jalaa bade malee baay'ee haaseera fikirii jechuun maal jechuu maal jechuu fikirii jechuun maal jechuu jaalalli maali maaliif na jaalate obboleettii tiyya naqqa'e tokko dooman hojii hin qabne ka biyya biraarra taa'eetiin mana kiraayee keessa taa'u doomani intala mana biyya arabaa hojjetu jaalatee birrii irraa guure birrii isaa hin qabne isaa yookaan 70 yookaan 80 irratti eda'ee mana bitatee si fuudhe siin jedha bada gowwitti naqqa'e ka'e konkitti ofii keetiif sammuu kee konkaa qabattee deemtee as gubbaarra teechee nutti dhiijin obboleettii shamara har'allee si biraan ga'a akka kiyyaatitti akka ofii kiyyaatitti anillee sanuma shamarumu konkitti maka keetitti dhaggeeffadhu mataa kee kana bani ijoolleen mooyyuu shamara qabdan ijoollee shamara qabdan obboleettii qabdan akkana dharrabsin innan beeka maaliif shamara obboleettii teeti kasi nyaatamaa jirtu dhugaa rabbi anammallee ijoollee dhiiraa hundaa olii qabee arrabsaan jiru ijoolleen dhiiraa lakki an birrii kee hin barbaadu ka jettu hin jirti ansima barbaada ka jettu hin jirti ansima barbaada erga walitti dabalamnee birrii tee sirraa fuudhaa erga walitti dabalamnee birrii sirraa fuudha ka duraa sin gaafadhu ka jettu hin jirti meeqatama ijoollee akkuma namni keenya malkii waliin ginne argitanii yaada isaaniitiin garagara jira yaadan sinii galee yaadan garagara jira yaa obboleettii tiyya sammuu kee qulfii gootee bichaa onnee tee bichaa jaalalaan guuttee toon namni na jaalatee onnee natti darbaa oola amma kunniin meeqame onneen meeqa akkanan laalu baay'eedha hundi isaa na jaalatee na darbaara onnee tan dhugaa rabbii ani maaliif akka bichaa abbo Facebookin kun beerga baname waa mara ardii maratuyyuu nu tole waa maratuyyuu nu banamee jira dhugaa rabbi itti baradhu waan tokko obboleessi kee yoggaa viidiyoo tokko waraabee gallakkise mee dhaggeeffadhu haga dhumaa maal akka barumsa maalii akka qabu takka jedhe maal akka qabu dhaggeeffadhu guggubattani tokko hin jirtan ka guggubattan waan ani isinii dubbadhu jala warri koomentii barreessa ijoollee dhiiraa nutti hin gorsin jettan kuwwan immooyyuu lakki nuun ijoollee dhiiraa birrii teessan hin nyaanne jettan obboleessa kee kan biraatitti baalageetitti himamu akka ofiititti hin fudhatin obboleessa kiyya keessa kee kabeeku rabbi ani arrabaaf oduun taane sittan hima dhaggeeffadhu keessattuu yoo yaadu warra birrii nu nyaateettanii asirra teechan amma mee mucayyoo takkatu jira kuno kaleessa har'a galga amma guyyaa kana akka gadi lakkisame viidiyoo kan akka laalutti mana binne jedhee birrii haganaatti kennee ara dhugaa rabbii maalo haraama guddaa walla waan nama jibbisiisu keessa dhiira kamtu sa'aatii ammaa kana gaggeessaa abbaa namarraa du'ee walitti qabatee nama jalaa bada viidiyoo kana arguun keessaniin oolu namni mataa qabu akkana godha la mataan qabuun birrii miti inni biyya isaatitti namni akkanaa kun paantii eegee isaa argeen beeku anatu sitti hima birrii miti inni paantii argeen beeku biyya isaa keessatti dhugaa rabbii sitti har'a gadi ba'ee raawwate dhaggeeffadha ofii keenyaa sobamnee maaliif namni illee nu soba namni nu sobu sun illee mooyyuu namuma keenya odu namuma keenya akka jechuun akka obboleessatitti ilaallu keenyumatu nu sobaara rabbii keessan sodaattan ijoollee shamara on mataa keessan kana bana dhiirri si jaalatee si gaafatu na jaalatee onnee sa'aatii 24 sitti facaasu argite onneen isaas odoo qoxxoramte bakka meeqa geechee jirti onneen biyya arabaa keessaan dhumtu facaasaa jedhe mucaan bakka meeqa jirti onneen isaa waa yaade obboleettii birrii ta'e farkaa baasuun duratti akka itti daladdee fiddesitu beeka keessattuu ijoolleen baddee hojjettu yookaan birrii ta'e dhabaa baataa be birrii ta'e dhabaa baata fuularratti si tufaa daa'imni amma odaa fuularratti si tufaa birrii san argattu sanuyyuu baatee yoo ati inni ani boru nama godhachuu heda yookaan mooyyuu boru abbaa manaa naa ta'uu heda jettee fuutee itti kennit inni abbaa manaatii miti akka saree biyya arabaa keessa sareenuyyuu
ulfinna qabdi akka sareetitti gadi si qabeetini tish birrii maalii natti kennite. Arsii aragguun kun kamin dhabama se'aa godhulma haadha raw bushaa kana ka akka keetii kana laa arsii aragguu arba guuguu kayyattu son argitee ka akka keetii kana tuujuu ijoollee shamaraa keenya birrii irraa guuree saamee fixe gurrassi calaa dhaggeeffadhu konkaa ciccitaa dhabama si godheeraasi akkas waan ta'eefi gorsa kiyya kana nama sitti tole sheerii godhi hiriyoota tee biraan gayi kasi sittin tolle bira kutii rakkoon qabu gizimo maraa bichaa waan xiqqoo marratti waan intaan irratti zim jennee wal irratti duullee waan argine haasa'uun faayidaa nuun qabu godoodhaa arrabsinuu mooyyuu arraba keessaa waan tokko mataa kee keessatti galfadhu keessattuu ijoollee shamaraa baay'inaan viidiyoo boo'ichaa kaanii waa himachuun ka baay'ate ijoollee shamaraati maal himataree dhiirri maal himata wanni himatu takka hin qabu wannummaan birriiti harkaa si baase maa dodoo abbaan kee haati ta'een beenne tanumee as jalatti naa barreessaa warrummaan kee odoon beenne birriitee maaltu harkaa si baase fira hin qabdu fira keetitti hin kennitu fira keessuun beekuu qaba birrii isaan hagaati birriitti kennite san muukatti naqxeetti irraa fuutaabe nama malee ootti kennite garuu akka nyaatamtetti beeki eebii ta'e maa jedhi afaan kee olitti cuqqaali rabbi sitti fide hojjedhu achumatti hojjedhuutiniin biyya kiyyatti guyyaa kam galaa yaa rabbii obsanaa kenni jedhi garaa kee keessatti gaqqabi maaliif balleessan keetika situ balleesseera odoo saba keetiin yookaan nama keetiin yookaan obboleettii ta'e takka hin gaatte lakkiin dee birrii maatti kennite odoo namni kee hin beenne indee birrii maaliif akkana goota siin jetti kanaafuyyuu dhoffattee garaa keessa dhoffattee fuutee kara deemaa ka harree yaabbatee guddate biyyatti itti kennite maqaa keenyallee nu balleessina kalaas waan biraa waan isiniin jedhu takka illee hin qabu warri immoo waan biraa innaa akkasii obboleewwan kiyyaa warri feesbuukii kiyya jalatti argamtan yaada kiyya warri bootannaa geechanis warri kunillee warri na arrabsitanillee galatoomaa obboleessi si bira jiru kana obboleetti si bira jirtu kasobamtu kana gorsi rabbillee karaa namni tokko karaa jallaa hoo deeme karaa irratti deebisisiin jedha rabbirraa argatta wanti kee martuyyuu qajeelloo taati rabbi sii qajeelchaa rabbi tokkochaa kanaafuyyuu viidiyoon kiyyoo isinitti tole sheerii godhaa gorsallee of keessaa qabdi arraballee yoo qabaatte arrabni mooyyuu nama ani arrabsee namni ani waraabeef mooyyuu hundi keessanuun beektan onnee keenyatu nu cabe har'aa baay'een aaree jira wanti hojjetamaa jiru gaarii miti warri immoo gaarii jettanii fudhattanii akkuma argitanitti bira lufa warri lakki jechi kun sirriidhaan fayyadeettanii sheerii godhaa obboleewwan teenya biraan gaa waan na daawwattaniif naa galatooma naa jiraadhaa isin jaaladha ijoollee Oromoo hundi keessanuyyuu bakka jirtanitti nageenya waaqaa isiniif haa baay'atu.